Askotu asinjira hararge direwa alakanjira Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Umriin koo barnootaaf akkuma ga'een maatiin koo gara mana barnootaatti na geessanii hanga kutaa 8tti barachuu danda'eera. Haatii fi abbaan kiyya nuyi ijoollee isaanii malee qabeenya tokkollee hin qabanii. Barnoota keenya danda'anii nu barsiisuu waan hin dandeenyeef goda kutaa 1ffaarraatii kaasnee daftaraa fi kobbee kan bitannu namaaf ergamnee goodaa buunee okaa haamnee maallaqa walitti qabannuuni. Hiyyummaan safuu nama jechisiisaatii guyyaa tokko gaafan beela'u obboleessa koo quxisuu waliin gabaa deemeen kiisii namaa keessaa nataa. Guyyaa tokko qabamnee yeroo reebamnu guyyaa tokko immoo hanni keenya nuuf milkaa'ee waan tahanneen daabboo bitannee beeluu keenya baana turre. Abbaan koo fi haati koo galgala yeroo hundaa haraqee dhuganii walitti bu'u. Nuyi ijoollee isaanii dahanii lafatti nu gadhiisuun alatti waa'ee guddina keenyaa yerootti kennanii dhiphatanii hin beekanii. Abbaa keenyarra hanga tokko waa'ee keenya quba kan qabu haadha keenyadha. Haa ta'uutii garuu rakkinni wanta isheen fuutu waan ishee wallaalchiseef suusii haraqee keessa of oksiti. Ollaan keenyi galgala yeroo hundaa haadhaa fi abbaa koo dhufee walitti araarsa. Yeroo tokko immoo harmeen keenyi jireenya ishee jibbisiisee gara baadiyyaatti abbaa kiyya dhiistee baddi. Garaan haadhummaa ishee garuu danda'e waan isheen teessisneef wanta maatiin ishee kennanii fi dinnichas haa ta'u boqqolloo waanuma argattee baadiyyaatii nuuf fiddeeti dhufti. Haala kanaan jireenya rakkisaa keessatti ana waliin obboloonni koo 6 guddanne. Bishana Baba ya galana gutuna tabarsi bishana Baba ya galana gutuna tabarsi hindune ningagabe ya magalle shashina parti. Nuyi dhiiraa 4 dubara 2dha. Obboloota koo warra dubaraa akkuma jabaataniin ollaan guddisuudhaaf fudhate. Hundi keenyiyyuu wal irratti waan dhalanneef namni nu argee eenyutu hangafaa eenyutu eegu akka ta'e adda baafachuun isa rakkisa. Anis barnoota koon jabaadheen yeroo kutaa 6ffaa ga'u hojiiwwan humna kootii ol ta'an namni umrii 18 gadi hojjechuu hin dandeenye namoota gurguddaa waliin deemeen hojii oolmaa yookiin immoo qansiraa hojjechuun jalqabe. Qarshiin oolmaa kanaan argadhuunis daftaraa fi kobbee kan koo fi kan obboloota koo dhiiraa 2 akkanumallee darbeen immoo kan harka koorraa hafeen haadha koof kennaan ture. Haala kanaan kutaa 6ffaa xumureen yeroon gara kutaa 7ffaatti darba jedhu ganna isaa baatii 2 guutuu hojjechuun dirqama waan natti ta'eef hojiin hojjechaa jiru humna kiyyaan ol ta'ee nyaannin argadhullee hojiin hojjedhu waliin wanta waliin madaalleef dhibee dhukkuba onneetiin hin qabame. Torban 2 dhibee kanaan ergan dhukkubsadhee booda kallattii dooktarri na ajajeen hojii humnaa kan oolmaa guyyaa dhaabuun murteesse. Haala kanaan yeroon kutaa 7ffaa ga'u hojiin jalqabee akka naannoo keenyaatti galiin muraasni yeroo sanatti irraa argamuu kan danda'u gogaa hoolaa fi re'ee biteen irraa buufadhee gurguruun hojjechuun jalqabe. Dabalataan immoo sibiilaa fi qorqoorroo ganda keessa caccabanii jiran funaaneen nan gurgura ture. Galiin kanarraan argadhuunis obboloota koof daftaraaf kobbee biteen barnoota isaanii akka jabaatan nan jajjabeessa ture. Ofiifillee barnoota kootti jabaadheen gara kutaa 8tti nan darbe. Yeroo kanatti immoo hojiiwwan armaan duratti hojjedhuun dabalatee qonnaan bultootarraa hagadaa shonkoraa baay'inaan biteen naannoo mana barnootaatti gurguruun jalqabe. Kunis galii gaarii naaf argamsiisu yeroo jalqabu yaanni ta'e tokko jireenya koo boriif na fayyadu sammuu koo keessatti dhufe. Bishana Baba ya galana gutuna tabarsi bishana Baba ya galana gutuna tabarsi hindune
gabe ya magalle shashi na parti. Innis qarshiin argadhu kana hangam bittiinsu walitti qabeen konkolaachisummaa barachuudha. Barnoota koos kan kutaa 8 xumureen ministirii fudhadheen kanaan booddee barnoonni anaaf ni gahaa obboloota koof malee jechuun gara godina aanaa keenyaatti godaanuun konkolaachisummaa qarshii walitti kuufadheen barachuun eegalee. Hojiin ani addaan kuteen gara godinaatti dhufe kana obboloonni koo nattaanan itti darbanii yeroon barnootaan alatti dabaree wal gargaaruun hojjechuu jalqabanii. Anarra baay'ee ijoollee waan ta'aniif qarshii argatan bu'aasaa hundumaa geessanii harmee kiyyatti kennu. Harmeen kiyyas keessa isheetti gammadduu nuuf ta'aa dhuftee dhugaatiidhaan guyyaadhaa gara guyyaatti sammuu ishee kana dhochitu dhiistee gandarra naannoftee edaa ijoolleen kooyyuu akkana hojjetanii galii naaf argamsiisuu kan danda'an erga ta'eetii animmoo maalin eega jechuun uffata miicuun biddeena tolchuun daandii jireenyaa isa sirriitti nuuf deebi'uu jalqabde. Ani jireenya maatii kootiin nama baay'ee hiyyeessa yookiin immoo harka qalleessa ta'us haa ta'uutii garuu namoota nan beekne godina aanaa keenyaatti garuu eenyummaa koo yeroon himu abbaan koo fi haati koo abbaa qabeenyaa akka ta'anii fi naafillee qabeenya gaarii naaf kennanii sooressaa akkan ta'e sobeen isaanitti dubbadha ture. Wanti kun anaaf dhugaa ta'uu baatus haa ta'uutii garuu hiyyummaa anaa fi maatiin koo keessa dhokadheen jiru keessaa of jajjabeessuuf tooftaan fayyadamudha. Kopheen uffannaaf qabu tokko bifti isaas adiidha. Ishuma garuu guyyaa guyyaatiin qulqulleessuun bakka citteetti akka hin beekamnetti hodhuun harka kiyya lamaan giphii kiyya keessa godheen waraqata giphii koo karaa duubaatti argamu keessatti tuuleen nama addaa fakkaadheen godina sana keessa deema. Namoonni na beekan aanaa kiyyarraatii dhufan yogguu na arganitti haalli naannoo dhaloota koo fi asittiin argisiisu garaa waan ta'eef maqaa Findaataa jedhu naaf moggaasaniiru. Anis beekaa nama kiisii keessaa saantima tokkollee hin qabne haa ta'uutii garuu olol jedhee deemu ta'een jiraachuu jalqabe. Guyyaa tokko mana barnootaa konkolaachisummaan baradhurraatii deebi'een kaaffee tokko jala yeroon taa'u dubartii bakka teessutti ija isheerraa imimmaan lakkuu gadi naqxu tokkon arge. Anis dubartii taasisuuf gara jabeenya godhachuu baadhus haa ta'uutii garuu obboloota durbaa waan hin qabuuf callisee darbuun baay'ee natti ulfaate. Itti siqeen maal taate yaa obboleettii maaliif boossaa eenyutu si jalaa du'ee jechuun yeroon isheen gaafadhu deebii tokkoyyuu naaf deebisuu hin dandeenye. Anis keessummeessitoota naannoo sana jiraniin maal taateetti mucayyoon kuni kan boossuu jechuun yeroon isaaniin hin gaafadhu kan isheen bakka kana teesse ganamadha. Haa ta'uutii garuu erga dhuftee numa boossii gaafannaanis deebii nuuf kennuu dinnaan ittuma callisnee mi'ati immoo dabaree keetii yaalii jechuun naaf deebisanii. Anis mucayyoo kanaan daqiiqaawwan hedduu ergan kadhadhee booda biyya hambaa waggaa 2 dalagdee haa ta'uutii garuu miindaa isheetoon kanfaliifiin maatiin suni gara Itoophiyaatti ishee erguun maal jedheen gara warra koottiin gala jettee akka bu'aa jirtu natti himte. Anis mataa kootii qarshiin kiisiitti baadhee ishee gargaaru hin qabu. Haa ta'uutii garuu wanta nyaatamu manaa waan hin qabuuf rakkoo ishee bal'inaan erga na waliin haasotee booda gara mana kiyyaatti ishee fudheen galee. Nyaatas ergan ishee nyaachisee booda egaa kanaa'oo maal sii wayyaa gara biyya keetti galtamoo akkam taataa jechuun yeroon ishee gaafadhu lakkii ija kamiinuu maatii kiyya arguu hin danda'u. Haa ta'uutii garuu hojii yoo naaf ergite hojii kamuu hojjechuu waan hin barbaaduuf naaf barbaadii jechuun na gaafatte. Naannoo sanaa namoota mooraa ani jiraadhu keessattiin bareen alatti bakkeetii haala kanaa
naaf ta'a kan hin jedhu namni hin beeku hin jiru. Bishaan Addis Ababa yaa galaana guutuu na dabarsi. Bishaan Addis Ababa yaa galaana guutuu na dabarsi. Hin duuneen hin gaggaabe yaa magaalee shaashii na hafarti. Haa ta'uutii garuu guyyaa bakka deemeen ishee argetti mucayyoon kun haala kana keessa waan jirtuuf hojiin hojjetamuu bakka kanaatii argamuufii ni danda'aayii jechuun yeroon isaan gaafadhu abbaa manaa gaafatanii gita dandeessu irratti hojjechuu akka dandeessu natti himanii. Anis galgala sana ergan of bira bulchee booda ganama mana kaaffee kanaan geesse. Galgalas dhufeen akkuma obboleettii koo fuudheen gara mana kiyyaatti galee. Haala kanaan torbee 3 ergan dabarsee booda yeroon barnoota koo leenjii konkolaachisummaa baradhu ni xumurama. Yeroo kanatti mucayyoo kanaan maalsiif wayyaa anoo gara biyya kootti deebi'uu fi karooran dhufee fi xumureeraa jechuun yeroon ishee gaafadhu biyya yoo galtes konkolaataa hin qabdu hojii isa kam hojjechuu fi asuma taa'ii hojii gara biraa barbaaddadhu mindaan kiyyas ga'ee waan na jiruuf asuma waliin jiraannaa jechuun na gaafatti. Yeroon ilaalu dubbiin isheen natti dubbatte sirriidha. Nan baradhe malee biyya galees konkolaataan konkolaachisu hin jiru. Gara biyyaatti deebi'uu dhiiseen biyyuma kanaa hojii barbaaddachuutti hin deebi'e. Booddee gara barnoota kootti kan guddatu gargaaraa konkolaachisaa taaksiirra hojjechuu nan argadhe. Namoonni kaleessaa akka nama tujaara ta'e tokkotti na beekan uffata daalachaa fi baay'ee xuraa'aa ta'e jireenya koo isa dhugaa mul'isu uffadhee yeroo na argan maali abbaan kee ni kasaare moo jechuun jecha qoosaanatti dubbatu. Anis keessa kootti abbaan kiyya durumaayyuu nama kisaaraa keessatti dhalatedha jedheen ofitti deebisa. Hojii kiyya hojjedheen galgala fuudhee kanan galu mucayyoo kanadhaati. Anaaf ishee waliin kan jirru dhiiraaf durba waan taaneef jaarsi otoo hin ergamiin seenaan jaalalaa jalqabee gara waadaatti otoo hin seeniin kallacha haadha manaaf abbaa manaa waliif taanii. Baatii 6 mana tokko keessa erga waliin jiraannee booda rakkoon ta'e lamaan keenya ni mudata. Namoonni biyya ishee dhuftee hoteela sana keessa dalagaa akka jirtu gara maatii isheetti dabarsanii ni himu. Maatii qofa maalii tiree mucayyoon abbaa manaa fi daa'imallee waan qabduuf abbaan manaa ishee abbaa fi haadha ishee waliin bakka kaaffee sanaa dhufanii yaa mucaa keenyaa maaliif raajii nu raawwattaa? Nutoo biyyaan baadeemteetta seenee maal taatee mana kana keessaa hojjettaa kottu wajjin gallaa gara maatii keetti gali jedhanii haadha manaa koo kana ni gaafatu. Isheenis lakkiin barbaadu jettee isaan diduu barbaaddus abbaan manaa ishee ati asii maal keesseettaa maaltu akka hin galleef si dhorkee xiqquma maal keessa jiru jetteellee nuuf hin yaadduyi. Erga biyya kana gadhiistee baatee guyyaa tokkoyyuu nuuf bilbiltee bakka kanan jira jettee sagalee kee nu dhageessistee hin beektu jechuun komii qabu isheetti dubbate. Yeroo kanatti isheenis dhugaa qabdu garaatti qabachuu waan hin dandeenyeef an isiniin maatii kiyya jibbeen miti haa ta'utii garuu harka qullaa biyya ormaatii waan hin deebi'eef maal jedheen gara biyyaatti akkan galu nan saalfadhee nan qaana'ee bakkin deeme naaf hin milkoofne rakkoo dhukkubaa fi gidiraa hedduu keessan ture jechuun isaanitti dubbatte. Erga kanaas maatiin ishee fi abbaan manaa ishee koottu ni gallaa daa'ima keellee guddifadhu jechuun jilbatti kufanii yeroo ishee kadhatan waan gootu dhabdee tole jettee uffata ana biraa qabdullee otoo hin fudhatiin maatii ishee waliin galte. Anis biyyi nagaadha jedheen galgala hojii koo akkan xumureen bakka mana kaaffee kanaa dhufee ishee fudhachuuf yeroon jedhu ta'ii uumame tokko tokkoon natti himanii. Haadha manaa koodha jedheen waliin ciisaan kanan ture edaa haadha manaa nama biraati. Jireenya jedhee itti seeneen maatii koorraa adda baheen hamma kana yeroon ishee waliin jiraadhu daa'imas ta'e
abbaa manaa akka isheen qabdu guyyaa tokkoyyuu anatti himtee hin beektu. Erga deemtee torbee booddees naaf bilbiltee rakkina ishee mudate keessatti sobana sobdee guyyaa tokko buluudhaaf jireenya sobaa na waliin jiraattee dhugaa natti dubbachuun dhiifama na gaafatteetti. Anis maalin godhaa abbaa manaa ishee waliin daa'ima waan qabduuf maatii ishee biratti kabajaan haa jiraattu jedheen jireenya ishee keessaan ba'eefi namni hojjete ni jijjiiramaatii gargaaraa konkolaachisaa kan hin ture har'a konkolaachisaa ta'een obboloota koo barsiifachaa haadhaa fi abbaa koo gargaaraa jiraachaatiin jira. Kun egaa daandii jireenyaati. Jireenya keessatti dhalli namaa halkan tokko buluuf dhiibbaa isarra geerraan kan ka'e soba tokkotti dabalee nu waliin jiraachuu ni danda'a. Dhugaan namaas galgala gala akkuma jedhan mucayyoon kun ana biratti akkana taate. Boriifis yoo ta'e obboloota koo shamarraaf dhaamsaani qabu. Tarii rakkoon isin mudatee biyyaan baatii harka duwwaa keessan illee gara biyyaatti yoo galtan dhugaan keessan bakka isinitti galgalaa'etti isin ajjeesu malee qulqullummaa bultii keessaniin xureessinaa. Mucayyoon kun jireenya ishee guutuu wanti guddaan itti gaabbiti yoo jiraate kan biyya ormaatti rakkinaan dabarsite otoo hin taane jireenya sobaa na waliin jiraattedha. Sobnii fi cubbuun maxxanneedha. Lubbuu waliin illee hidhatanii godhata. Seenaan kiyya barnoota isiniif haa ta'u kanan jedhu ana obboleessa keessan konkolaachisaa Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Asootu asii jira harargee dirree waan akka jira. Yooyaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleessi keenyi nuuf ergisiniif dubbiseen hin ka'a akka isin irraa barattaniif wannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleessa keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtoota hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 wanta isinitti dhaga'ame yaada jajjabinaa komentii jalatti akka barreessitan kabajaan isiniin gaafadha. Seenaan guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhillee kanuma fakkaatti. Hageewwanaatti na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jecha laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin akkana waliin dhaabbattan illee kabajaan isiniin gaafadha. Qophiin kun guyyaa guyyaatiin haala miidhagaa ta'een isin bira kan ga'uu danda'u yoo isin laayikii fi sheer gootanii na jajjabeessitan qofaa waan ta'eef ammallee laayikii fi sheer gootanii obboloota keenyaaf qooduun na jajjabeessuutiin akkana bira dhaabbattan kabajaan daddabaleen isin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee subscribe gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937386564 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan turan illee gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa boreen walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif nawwaa horaa bulaa. Asootu asii jira harargee dirree waan akka jira.